Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofumara Abbi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin akkaawuntii keessan kan TikTok jechuudha yoo hin barbaanne akkaataa ittiin gubuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Akkaawuntii TikTok hin barbaadda yoo ta'e salphamatti akkamitti gubuu akka dandeessan video kana keessatti isinitti agarsiisa. Hanga dhuma video kanaatti nafaana turu hin irraanfatinaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda video haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa immoo video kana like share gochuudhaan eegalaadha. Gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkaawuntii keessan kan TikTok gubuu yoo barbaaddan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo salphamatti akkaawuntii keessan kan TikTok irra ni seentu. Ergasii gara TikTok erga seentanii booda dhaggeeffattoota kan koo asirratti bakka barreeffama yookaan immoo mallattoo namaa fakkaatu kanarratti kilik gootanii ergasii gara profaayilii keessanitti seensa. Ergasii immoo asirratti tuqaa sadii kana ni tuutanii itti aansuudhaan manage account kan jedhu kana kilik gootanii egaa haala kanaan gara isin geessa jechuudha. Asirra dhuftanii delete account kan jedhu jira. Delete account kan jedhu kanarratti kilik gootanii egaa akkuma asirratti argattan asirratti why are you leaving TikTok isin jira. Maaliif TikTok keessan keessa ba'uu barbaadda yookaan cufuu barbaadanii isin jedha. Sababoota adda addaa tarreessee jira kan keessaa ni filattanii other reason kan jedhu kanallee filachuudhaan sababa mataa keessanii asirratti barreessuu ni dandeessanii. Garuu har'a isinitti agarsiisuu kan barbaadani sababoota mataa isaa danda'eedha kanneen keessaa filachuu ni dandeessanii. Garuu yeroo nurraa fudhata waan ta'eef tokko tokkoon isinitti himuudhaaf isa jalqabaa kanarra yoo gootan salphamatti jechuudha. I am living temporary kan jedhu kana filattan jechuudha. Kanaafiyyuu I am living temporary kan jedhu kana filattanii ergasii immoo asirra dhuftanii continue jettan jechuudha. Kana jechuun guyyaa 30 booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiin keessan kan TikTok kun ni gubata jechuudha. Sababoota kanneen keessaallee filachuu ni dandeessanii garuu piroosesiin salphaan isa kanaadha. So kanaaf salphamatti akkaawuntiin kan koo kan keessaa ba'uu nan barbaada yookaan gubuu nan barbaada jettanii waliigaltee erga uumtanii booda continue jettanii ergasii immoo asirratti bakka kana kilik gootanii egaa asirratti qajeelfama bal'atu jira. Kana dubbisuu ni dandeessanii irra deebitanii yeroo barbaadanitti akkaawuntii keessan deeffachuu akka dandeessanillee isiniif ibsa jechuudha. Kanaafiyyuu deeffachuu yeroo barbaadanitti imeelii keessanitti fayyadamtanii deeffachuu ni dandeessanii. Kanaafiyyuu ergasii immoo continue jettanii egaa akkuma asirratti argattan egaa Soofumara 2 kan jedhudha jechuudha kan gubaa jiru. Delete this account isin jira. Egaa asirratti qajeelfamoota kanneen dubbisuu ni dandeessanii guyyaa 30 booda jechuudha akkaawuntiin kan koo kan TikTok kun dhibbatti ni gubata jechuudha. Hammasitti garuu ni tura. Achi asitti garuu deeffachuu nan danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu continue jechuudhaan nan guba jechuudha. Egaa yeroo kanatti koodiitu isiniif ergama jechuudha gara bilbila keessan irratti jechuudha. Koodii kana fuutanii asirratti galchitanii koodiitu isiniif ergama jechuudha gara bilbila keessanitti karaa imeeliitiin ta'uu danda'a akkanumallee karaa bilbila keessaniitiin ta'uu danda'a. So koodiin na dhaqqabee jira. Koodii kanatti galcha akkuma asirratti argattan koodiin isa screen irratti argattan kana copy godha. Ergasii immoo asirra dhufee paste godha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo erga koodii isiniif ergame kana karaa imeeliidhaan yoo bantan ta'e imeeliidhaan isin ergama yookaan immoo karaa bilbila keessaniitiin isiniif ergama jechuudha. Koodii kana diijitii 6 erga galchitanii booda dhaggeeffattoota kan koo delete account kan jedhu kana qofa kilik gootanii ergasii immoo delete godha jechuudha. Akkaawuntii keessan salphamatti gubuu ni dandeessanii. Delete account kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan akkaawuntii keessan kana gubuudhaaf qophiidha isiniin jedha. Kanaafiyyuu gubuu waan barbaaduuf guutumaan guututti jechuudha. Delete kan jedhu kana kilik gootanii dhibbatti gubuu ni dandeessan jechuudha. Egaa salphamatti amma gubatee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiin kan koo bahee jira. Ammaan booda akka haarawaatti kan biraatiin seenuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntii keessan kan TikTok gubuu ni dandeessanii bifaan amma isinitti agarsiise kanaan salphamatti akkaawuntii keessan kan TikTok kan hin barbaanne gubuu ni dandeessanii itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Warroonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa baratan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Video kana like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.